Ashamaa harka fuudhee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Nagaan fayyaan jaalallii fi gammachuun bakkaa fi mana qe'ee isin jirtan hundatti isin bira haa jiraatu, isin biraa hin dhabamin isiniin jechuun hawwii koo yeroo hundaati. Warreen maatii naaf taatanii harka yoonaa na waliin turtan galanni keessan guddaadha. Warri haaranis koottaa maatii waliif haa taanu isiniin jechuun ergaa koo guyyaa har'aati. Egaan kabajamoota hordoftoota koo guyyaa har'aa kana addunyaa jireenyaa isin daawwachiisuuf jira. Addunyaa jireenyaa keessa waa hedduutu jira. Addunyaan jireenyaa waan baay'ee waan hedduu hagana hin jedhamne of keessaa qaba. Addunyaa jireenyaa keessa jaalalli ni jira, gaddi ni jira, gammachuun ni jira, boo'ichi ni jira, kolfi ni jira. Waa hedduu of keessaa qaba jechuudha addunyaan jireenyaa. Addunyaa jireenyaa kana keessa milkaa'uunis ni jira, milkaa'uu dhabuunis ni jira. Wantoonni jireenya keenya keessa jiru waa hedduudha jechuudha. Guyyaa har'aa kana wanti ani isiniif odeessuuf dhufee addunyaa jireenyaa keessatti mata duree gufuu jireenyaa jedhu irraa isiniif odeessuuf dhufee jechuudha. Jireenya ilma namaa keessa gufuun ni jira. Gufuun jireenya ilma namaa akkamitti mudachuu danda'a kan jedhu wajjin kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana akka daawwattanis immoo asumaan isin affeereen jira. Gufuun jireenya keenya keessatti karaalee garaagaraatiin uumamuu danda'a jechuudha. Jireenya dhala namaa keessa jireenyi matumaan isaaniiyyuu jiraachuu fi jireenyi garaagarummaa qaba. Yaa ta'uuti jireenya ilma namaa keessa waa hedduutu jira jennee jirra. Fakkeenyaaf akkuma gammachuun jiru gaddis ni jira. Akkuma argachuun jiru dhabuunis ni jira. Akkuma wanti gaariin nama mudatu wanti hamaanis nama mudachuu danda'a jechuudha jireenya keenya keessatti. Egaan jireenya ilma namaa keessa jireenyi ilmi namaa karoorri isaa kaayyoo isaa tokko akka galma hin geenyeef fakkeenyaa fi akka hin milkoofne fi milkaa'ina malee akka hafuuf wanti namni yaadu tokko karoorri namaa tokko akka milkoofneef wantoonni gufuu itti ta'an ni jiru jechuudha. Isaan sunneenis numa harka jiranii jechuudha. Fakkeenyaa fi akkaan guyyaa har'aa isiniif odeessuuf dhufetti jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti akka jireenyi isaa daandii sirrii qabatee hin milkoofneef wanti gufuu itti ta'u tokko abdii kutachuudha, obsa fixachuudha, kaayyoo dhabuudha, karoora dhabuudha jechuudha. Jiruu fi jireenya keenya keessatti nuti obsa hin qabnu yoo ta'e, jireenya keenya keessatti abdii kutanna yoo ta'e, abdii hin qabnu yoo ta'e, jireenyi keenya yookaan kaayyoo fi karoorri keenya, hawwiin keenya, wanti hundi keenya osoo hin milkaa'in milkii malee nu jalaa hafuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti hawwii abdii kutachuu fi obsa fixachuun jireenyi keenya akka nu jalaa gufatu taasisaa jechuudha. Jireenyi keenya, hawwiin keenya, wanti nuti karoorsine tokko, wanti nuti yaadne tokko akka hin milkoofne milkii malee akka nu jalaa hafuu fi gufuu nutti ta'a jechuudha. Wantoonni kun lamaan obsa fixachuu fi abdii kutachuun jireenya keenya keessatti rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu nuti dhala namaa erga taanee sammuun keenya yaaduu danda'e jireenya keenya keessatti obsa qabaachuun murteessaadha. Wantoota fakkeenyaa fi waan guddaadhaafis waan xiqqaadhaafis wanta jireenya keenya keessatti waa hedduutu nu mudachuu danda'a. Fakkeenyaa fi waan tokko karoorsitee wanti sun gaafa siif milkaa'uu didu yoo ka'u, waa tokko yaaddee iddoo tokko dhaquudhaaf karoorsitee iddoo karoorsite san osoo hin gahin yoo haftee abdii kutattee wanta san irraa duubatti deebi'uu osoo hin taane abdii qabaattee ni milkaa'a ni ta'a wantiin ani yaade kun ta'uu qaba jettee obsaan eeggattee abdii qabaattee yoo itti deemte karoorri kee sun, kaayyoon kee sun, wanti ati yaadde suni galma siif gahuu danda'a, siif milkaa'uu danda'a jechuudha.
Garuu immoo jireenya kee keessatti hanga dhala namaa taatee sammuun kee yaaduu danda'utti jireenya kee keessatti wanta xiqqaadhaafis wanta guddaadhaafis rakkoo guddaa si mudatuufis rakkoo xiqqoo jireenya kee keessatti si mudatuufis obsa fixattee yookaan abdii kutattee jireenya keessanirraa kaayyoo keessanirraa karoora keessanirraa isa hawwitee yookaan waa tokko iddoo tokko ga'uudhaaf deemsa kee jalqabde sanirraa duubatti deebita yoggaa ta'e jireenyi kee suni milkii malee si jalaa hafuu danda'a jechuudha.